meeshaalee qarshii 64,000 zabiibaa elemoo sarpiraayiz warraa gootee fi garaagarummaa rakabootii kanaa rakabootii kaanii. Mootiin hedduun rakabootii dimlaayitii. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ashama harka fuunee hordoftoota fi kabajamtoota Umurazaan Ooroo jirra jirtu amantiif kutaan osoo waliin qoodin baga jiraattan isiniin jedha. Inni kuni midijjaadha. Midijjaa asuma rakabootii bira taa'u. Namoonni hedduun maandajaa jettanii maandajaa isiniin ta'uun adii isinitti hima. Jaalattan fayyadamaa. Maandajaan ta'uu kunooti akka girgiraatitti kasala irra kenne hixaana itti aarfachuu ni dandeenya. Kun ammoo ka hixaanatii miti. Maaliif kun ka hixaanaa ta'e ka jettan kuni bakka jechuun isinii galaami harakaa ta'uuf malee wanni akkasiin maandajaa ta'e tokko illee hin jiru. Inni kuni maandajaa ni ta'a. Maandajaa bareedaadha. Girgiraa bira asuma keettanii itti aarsuu dandeettanii isiniin jedha. Inni kun tipsii isaati gizaaza baay'ee bareedaadha guddaadha. Rakabootiin guddaa fi xiqqaan garaagarummaan tokkoffaa irratti guddaan tipsii kana qaba. Itti aansuun isa kanallee oriijinaala qaba jechuudha. Kana qabaates dabaates homaa isin hin miidhu. Itti aansuun ammoo tuyyuu rakabootiin kuni wanni inni qabu wanni bareedan diizaayiniin isaa gubbaanis roga afranii yookiin kallattii afraniinis tahee gubbaaleen diizaayiniin isaa bareeda jechuudha. Dimlaayitii tokkollee nu barbaachisu. Dimlaayitii itti naagalchi yoo jettan baasee itti isinii galchuu danda'a. Garuu akkanatti deebi'ee hin bareedu isiniin jedha. Itti aansuun ammoo kun isinii qabdee isiniin kunniin baay'ee babbareedaadha jechuudha. Daraddaruu baadhullee baay'ee isiniin barbaachisu daraddaruuni erguuf deemaara kunuuti. Kaartoonii lama kunis fireem jaha meeshaa isaa wajjini. Kunillee asumatti kaartooniin kuni 6 isiniin jedha. Kanaaf qarshiin inni ittiin bitame tokkoffaa irratti akka wal herreegattan barbaada. Rakabootiin kuni qarshii 5,000 bitame ka 4,000 illee ni jira ka 2,500 illee ni jira. Akkasuma immoo tuyyoo kasan caalu ka 8,000 illee ni jira. Isuma kana ta'ee jechuudha. Hundi isaa garaagarummaa qaba. Qarshii 5,000 siniin ammoo tuyyoo jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya qarshii 3,000 fi 700 ka kana caalaa widdiilee ni jira. Ka kana caalaa rakasaalee ni jira isiniin jedha. Waa'ee sinii irratti siniin kamtuu caalaa tokkoffaa furdaadha warri jettanii na gaafattan siniin doolaariin baay'ee bareeda jechuudha. Amma kun fakkeenyaaf bareedinaaf sinii fakkeenya rakabootii Dubaayii fa'aaf hin ta'a. Bareedinaaf garuu fayyadamaaf baay'ee hin ta'u isiniin jedha. Akkas jechuun kiyya hin fayyadaminaa jechuufi miti. Bareedinaaf hin ta'a garuu ammoo amma fayyadamuuf hin ta'u waan jechuun biffee keessa taa'uuf akkasuma ammoo tuyyuu rakabootii irra taa'uuf ta'u malee waan ammatti dhuganii miti. Hedduu bareeda jechuun walumaa gala feermuuziidha. Feermuuziin kun feermuuzii aayidii yookiin ammoo feermuuzii noormaala garuu ammoo guddaadha. Akkasuma ammoo oriijinaala jechuudha. Litirri isaallee litira 2 baay'ee guddaadha. Akkuma feermuuzii kamii ni hiikkata. Feermuuziin kun oriijinaala jechuudha akka biyya keenyatti. Kunoo akkuma sitti argitan kana akkanatti irraa banama. Ammoo feermuuziin kun chaansii hedduu qaba. Namoonni hedduu bunallee osoo hin tahin shaayiitti fayyadamuu dandeettanii. Akkasuma ammoo dubartiin yeroo deettellee muuqiitti fayyadamuu dandeetti. Kubbaayyaa 2 qaba. Kunoo kan namatti tolu. Kubbaayyaa 2 qaba jennaan baastanii ittiin dhuydanii gatuu odoon tahin hin fayyada jechuudha. Tajaajila qorra isaatiif yeroodhaaf itti fayyadamanii dhiqanii itti deebisuu danda'anii ammoo itti fayyadamuullee dhiisuu danda'anii isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa. Inni kun kana maleen hojjetu jechuu barbaadeeti. Qarshiin inni ittiin bitamu inni kun baay'ee rakasa dhugaa rabbii dubbachuuf hedduun ajaa'ibe litira 2 qarshiin inni itti 900 isiniin jedha. Qarshiin isaa laafaadha. Meeshaa itti aanu isin agarsiisa. Distii silvariidha. Distiin tokkoffaan biyya keenyatti maalidha yoo naa jettan maajistiikii fa'a jira. Isiin sunniin widdiidha qarshii 15,000 14,000 13,000. Distiin tun ammoo tuyyuu tayiroodha namni itti fayyadamuudha ni beeytanii qarshiin isiillee rakasaa jechuudha. Maajistiikiin firee shambichatu gara 15,000 isinii galee. Kanaafi tun ammoo tuyyuu fireen 3 iyyuu 2,600 isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Baay'ee oriijinaala jechuu hin danda'u. Haa ta'u garuu anillee mana kiyya keessatti itti fayyadama. Itti aansuun tirii 3. Tiriin kun tiriin akkanaa seeriin tokko ni jira jechuun amma tiriin kun isinii galaa jira miti. Tirii roozii fa'aa akka qabu saniin kabituun garaagarummaa guddaa qaba walitti hin dhufu. Haa ta'u malee tirii tokko kana tahee keessa isaatitti akka fakkeenyaaf kaartoonii feermuuzii kana amma kun xiqqoo garaagara akkana keessa daalachatu dhiyoo kanaayyuu bitee jira firee tokko 500 meeqa inni suni isarra kana wayya kanarra ammootu ka 2,600 wayya inni kun sadiinuu jechuudha. Kunoo akkanatti 1,500 kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa tiriin kun 1,500 isiniin jedha. Asumarratti isinii deebisa. Itti aansuun ammootuyyuu saanii zirgii qabdi. Maasha Allah hedduu furdaa hedduu bareeda. Firee 6 qabdi. Argitanii qarshii 1,000 furdaadha.
kafurdaan ta'in kanaa gadii isiniin jedha kunoo argitanii firee jaha bareedina isaa isin argisiisa garuu baay'ee natti tole bareedallee furdallee itti aansuun ammoo meeshaan isiin qabdu jookii aayidii naabete naan jette jookiin aayidii hin argine hin dhabe gaafsan hin dhumate anjookii makaawwan ka biffeellee ka keessummaa warqaammaa bitee fi ka warqii akka warqii of keessaa qabu qarshiin inni ittiin bitame 1,200 isiniin jedha itti aansuun burcuqqoo tana bitee fi amma namni faashina tana fayyadamaa jira dheertullee miti gabaabdullee miti hedduu namatti tolti baasee isin argisiisume jalaa baasuun barbaanne burcuqqoo tana kunoo hin banamtu jalaa caburra hafuu wayyaa dura baasee isin argisiisa jedhe qarshiin isiin ittiin bitamte 1,300 isiniin jedha baay'ee furdoodha argitanii furdoodha ni beeytan namoonni hedduun amma faashina burcuqqoo aayidii keessaa jechuudha burcuqqoon aayidiin fufurdoon dheertullee ni jirti itti aansuun wanni ani isin argisiisu makarajiidha DSD akkuma duraanitti jechuudha makarajiin kunillee kanuma tahee hin jira tokkichi isaa liitirri lama jechuudha amma kun liitira lama isinii galee kunoo liitira lama argitanii ka liitira lama ka qarshii 3,000 isinii jedhuu barbaaddan bismillah maarakkoon qabu hiqaan nama mure hojii kunillee akkanuma haa taa'u liitira lama makarajii yeroo mara bitu waan ta'eef makarajii yeroo mara bitu waan ta'eef as keessa saffaayaa ittiin dhimbiiban qaba kunoo saffaa kanatti qimamii shaayii waan mara godhattanii itti danfisuu dandeettanii bunallee akkasuma rajaan isaan ta'a garuu kun guddaadha shaayiitti ni guddate birrii 1,300 itti aansuun ka ittoo kunooti ka ittoo akkuma duraan hin beeytan saarviisii qaba saarviisii isaa bareedaadha yeroo tokko tokko ittoo tokko yoo dhiyeessu asitti burcuqqoo nama 2-3 kaa'ee akkana waliin fida akka barbaadan tokkotti illee fayyadamuu dandeettanii lamatti illee qarshii 1,400 isiniin jedha kun kama hidijjaati yookiin ammoo kama karajii yeroo danfiftanii irra kaa'uu dandeettan garuu ka jabanaati jedhamee dalagama warra rakabootii kanaati isiniin jedha itti aansuun hordoftoota fi kabajamtoota kiyya meeshaalee irraa kaa'ate maal isin argisiise jennaan kunuuti minxaafii qabdi minxaafiin gunguddaa bakka afudhan isinii qalaa jiran kanaan qofa isin argisiisa minxaafii kana isiin naa argituu barbaada guddaadha bakka afudhabe orjinaala tokkoffaadha bakka afudhabe kun argitanii baay'ee guddaa waan ta'eef bakka afudhabe bootan xiqqaa waan ta'eef qarshii 9,500 itti aansuun meeshaan isiin qabdu akkuma sitti argitanii kunooti carqii firaashaa zuuriyaa qabdi argitanii warra dalagaa kan taasise carqii firaashaa dalagatti kana aansee kunoo sufraa guddaa nyaataa bakka afudhabe isallee sufraa nyaataa guddaa carqii majliisatii walirratti akkasuma ammoo asitti illee sufraa rakabootiiti guddaan kun jechuudha inni kun sufraa rakabootiiti kunniin walirratti dabalatee jechuudha jettaayis litti carqii firaashaa 4 carqiin kun haga guddatu laala baay'ee guddaadha orjinaala carqii kana carqii firaashaa hundarra jaalladha tokkoffaa carqiin kun furdaa kaleera barbaade haa ta'u lammaffaa immoo hojii isaa dabalanii firaasharra baay'ee guddaa godhanii dalaganii sadaffaa irratti kunoo akkuma isin asitti argitan ka duuban itti godhan hedduu furdaadha ija keessan ilaala baay'ee yabbuudha kun ammoo dhugaa isinitti ofii gurguradha bareedina malee kunis hagas hin furdatu kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya gabaabsee isin hime carqii 4 fi Teras carqii 12 fi diizaayinii kanaan jechuudha. Akkasuma immoo sufraa bunaa sufraa nyaataa isa sitti argitan guddaa kana dabalatee qarshii 18,000 dalagame isiniin jedha. Itti aansuun firaashin as keessa gale. Tokkoon isaa meeqoonaan jettan 2,500 bitee isiniin jedha. Firaasha duraanii dhabee kana argeef ka duraanii sun 2,800 ture yoo 3,000 illee dhabee jennaaniin isa kana bitee fi isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kaayee bakka hin qabu. Ni baay'ifatan firee 12 xixiqqoon ta 250 ni jirti firaashin ammoo iyyuu 2,500 yoo 2,800 ta'e illee 3,000 ta'e illee san waan firaashin gaafa san isin ittiin bitame herreegattanii gatii isaa tokko tokkoon beekuu dandeettanii hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagaatti horaa bulaa jecha subscribe like share godhaa meeshaa kana sarpiraayizii iidaa waan ta'eef amma ergaa jira akkasuma immoo kabiraallee ni jira kalari magana diimaa ka hojjetame ka ijoollee sarpiraayizii warraa ergaa jirtu
meeshaa haganaa tana taqabdutu jira yeroo yoo danda'a isiniif waraaba yoo hin dandeenye nagaatti waraabulaa laayik waliif godhaa.